tu jettee abaarte haati koo. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiitu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa tokko hanga 6tti maatii koo biratti seeraan baradhee xumureera. Kutaa 6 booddee garuu barnoonni ganda keenya keessa waan hin turreef dabalataan immoo yoo magaala seentee mucaan keenyi ni baddi jedhanii maatiin kiyya waan yaadaniif sanaa ol itti fufee barachuu hin dandeenye. Maatii kiyya keessumaa immoo haadha koo waggaa 3 mana taa'een ergan gargaareenii booda anaa fi obboleettii koo hangafaaf al takkaatti heerumni nuuf dhufe. Dubartiin umurii kanaa ol maatii bira taa'uun rakkoo maqaa fidu waan ta'eef anis haalli narra jiru xiqqoo anaaf gaarii waan hin turreef maatii bira calluma jedhee taa'urra heerumuun jireenya koo gaggeeffachuu qaba jedheen heeruma naaf dhufe nan fudhadhe. Obboleettiin kiyyas waggaa 2 wanta anaan hangaftuuf heerumuun isheefillee carraa ture. Anis isheenis jaalallee kan mataa keenyaa obbiratti qabaannus haa ta'uutii garuu jaalalleen ofii murtee gaa'elaa dafee hin fudhatu taanaan jireenyi yeroo gaarii fi bakka gaariitti heerumuu dubartii yeroo yeroodhaan hir'achaa waan dhufuuf lamaan keenyuu jaalalleewwan keenya dhiisnee gaa'elatti seenne. Guyyaan cidha yookiin immoo aruuza lamaan keenyaas al takkaatti ture. Al takkaatti maatiin koo dubartoota 3 qaban keessaa 2 walumaan baasanii kanaan anis gaa'ela dhaabbadheen maatii godhadheen naannoo keenyarraa otoo hin fagaatiin maatii koof ollaa ta'een jiraachuu ni galee. Akka carraa ta'ee abbaan manaan kiyya biyya hambaa Yemen Saawud Arabiyaa waggoota 10 oliif nama jiraatee dhufedha. Achittis gaa'ela dhaabbatee daa'ima godhatee ture. Haa ta'uutii garuu yeroonni qabamee gara biyyaatti galu haati manaansaa kanaan booddee jireenya mataa kee barbaaddadhu ani kan koo argadheera jettee waggaa 1 booddee dhaamsa dhaamsiteefiin innis aariidhaan fudhatti seenee anaan fuudhee yeroo biyya hambaa jiraate sana keessatti mana maatii isaaf biteera. Obboloota isaaf konkolaataa baajaajii bitee kenneeraafi isaan hojjechaa maatii isaanii jiraachisu. Ofii garuu akka tasaa waan ari'ameef maallaqni homaan harka isaarran ture. Yaadni fi tilmaamni kan koo fi kan maatii koo yeroonni gaaffii gaa'elaa natti ergatu akka inni maallaqa qabu sooressa ta'eeti. Haa ta'uutii garuu yeroo dhufu harka isaa miila isaa akkaawuntii maatii isaarra kan qabu naannoo qarshii 70,000 ala homaa waan tokkollee hin qabu. Maallaqa sana walakkaatiin ol waggaa 5 kana aruuza gaa'ela keenyatti fixe. Sanaan kan hafteen meeshaawwan mana keessaa bibbituun kan hafteen immoo hojiittiin hojjedha jedhee jireenya waliin eegalle. Haa ta'uutii garuu baatii 2 baatii 3 waliin jiraachuu eegallee rakkoon balbala keenya rukuchuu eegalti. Yeroo kanatti abbaan manaan koo maal haa goonu jedhee na gaafata. Anis maallaqni akkatti hojjetamee dhufoo hin beeku maal akkan siin jedhuuf na mari'attaa jedhee yeroon deebisuu fi biyya hambaan deemaa waggaa 2 hojjedheen as nan deebi'a. Hangasitti ati wanta ani hojjedhee maallaqan sitti erguun hojjedhu jedhee walii galle. Anis beelofnee dheebochuu keenyarra yaadni kuni tarii yeroof gaariidha jedheen yaada abbaa manaa kunan fudhadhe. Innis maallaqa maatii koorraa liqeeffatee gara Dirree Dawaa sanii gara Jibuutii imala isaa taasisee torbee 2 booddees biyya Yemen jedhamtu gahee daangaa irratti lolli waan uumameef naannoo baatii 7 biyya Yemen erga jiraatee booda Saawud Arabiyaa seenee dura gara biyyaatti yeroo galu waraqaa hin qabu jedhee poolisii Arabootaaf maallaqa kennee gara biyyaatti kan deebisiise nama isarraa maallaqa guddaa liqeeffate. Kanaan booddee eessatti iyyuu nan argitu jedheeti. Ammas namni kuni abbaan manaan koo Saawudii seenuu yeroo dhaga'etti halkan hirriba dhabee bakka inni jiru bakka inni hojjetu qorachiisee poolisiitti ergee qabsiisee yeroo baatii 4 erga hojjetee booda qabamee gara biyyaatti deebi'e. Anis yeroo inni na waliin ture daa'ima gadameessa kootti hafee daheen isa eegee. Kanaan ammas jireenyi xiqqoonti jabaachuu eegaltee haa ta'uutii garuu furmaata barbaaduun dirqama waan na ta'eef si'a kana immoo anis atis rakkachuu keenyarra mee ani immoo deemeen carraa koo yaala jedheen abbaa manaa koo waliin walii galle. Deemees paaspoortii baafadheen viizaa kiyya ergadheen baatiiwwan muraasa booda viizaan kiyyas naaf deebi'e.
deebi'ee bakka abbaan manaa koo, maatiin koo, obboloonni koo jiranitti nagaan gara biyya hambaatti godaane. Abbaan manaa koo qofaa yoo jiraate daa'ima namni qabuu fi waan hin jirreef daa'imni koo harka haadha kootiin guddachaa, innis kutaan tokko kennamee fi mana maatii koo jiraachaa, hojiin qe'ee keessa yoo jiraates maatii koo gargaaraa, maallaqa ergee fi horii bitee gurguraa waggaa 2 dabarsine. Haa ta'uutii garuu turtii waggaa 2 booda rakkoon mana keenyatti uumamuu jalqabe. Anaa fi ishee gidduu dhiirri tokko kan jiru, obboleettii dubaraa nan qaba. Anis biyya hambaa ergan deemee booda maatii kiyya waantan gargaaruuf isheen barnoota itti fufuu qabdi jennee kutaa 8 geesseeti. Haa ta'uutii garuu umriin dargaggummaa kun qorumsa hedduu keessa waanta nama galchuuf obboleettiin kiyya manuma haadha koo keessatti hariiroo gara biraa waliin eegalteeti. Kutaan maatiin koo fi abbaan manaan koo ciisu garaagara waan ta'eef halkan suuta jettee hirribaa kaatee obboleettiin kiyya quxisuun abbaa manaa koo bira deemti. Jimaata galgala barnoota irraa deebitee hanga sanbata galgalaatti otoo eenyuyyuu isheetti hin beekiin abbaa manaa koo waliin akka garaa ishee taati. Kan ammoo kan bira ga'e orma yookiin hiriyaa yookiin nama biraa miti. Haadha koo na deesse, haadha kootu baree gaafa bartes naman ta'iin jettee abaartee naati koo sanaan bifa dandeessuun harmeen koo obboleettii kiyya dhiisisuuf yaalii goote. Icciitiin kun anaaf siin alatti nama biraatti hin bahiin, ammaa kaasii dhaabe nu salphista, kun isa fuudha jettee kadhatteeni. Haa ta'uutii garuu obboleettiin kiyya yeroo harmeen koo itti dheekkamtu bakka barnootaa magaala teessee abbaa manaa koo waammatti. Kanaanis haati koo ni dadhabde. Booddee irratti gaa'ela malee walqunnamtii raawwatu rakkisaadhaatii daa'imni gadameessa ishee keessatti ni hafa. Otuu obboleettiin koo ulfa ta'uu ishee ofirratti hin bariin haati kiyya irratti bartee kallacha harka ishee qabattes mana yaalaas ilaalchisuuf yeroo deemtu dhuguma daa'imni hafeera. Yeroo kanatti haati koo lafa ishee liqimsu dhabde. Qaanii kana baachuun baay'ee itti ulfaate. Abbaan manaan kiyyas dhimma kana yeroo dhaga'utti maatii koo waliin guutummaatti wal dhabee har'aa kaasee mana anatu siif kireessa, kan si waliin jiraatu anadha, daa'ima kanas ni deessa jedhee obboleettii koo amansiise. Erga kun hunduu ta'ee daangaa erga darbee haati kiyya naaf bilbilti. Waantan jedhus waantan dubbadhus waantan deebisus nan dhabe. Nafti koo akka nama bishaan keessa jiru na weeraree. Maaloo wanta akkanaayyuu dhaga'ee hin beeku. Akkamitti dhiirri tokko obbolaa 2 waliin ciisa? Takkaawu foonsaa foon tokko ta'eera. Maali haraamni akkasii? Yaa Rabbii maal natti fidin jedhee sanaan abbaa manaa koo faana wal dhabne. Obboleettiin kiyyas anaa fi maatii ishee dhiistee abbaa manaa koo filatee gara magaalaatti waliin badan. Obboleessi koo lamaanuu walitti ajjeesuuf gara baatii 6 barbaadee dhaba. Sanaan booddee ofiif gara raayyaa ittisa biyyaatti dabalama. Kanaan isaanis waliin jiraachuu eegalanii. Kan garaan namaa jaallate garaan Rabbiis jaallata mitiire. Daa'imni sun dhalachuu hin dandeenye. Gadameessa keessatti du'ee dhalate. Abbaan manaan koo fi obboleettiin kiyyas waliin jiraachuu hin dandeenye. Turtii waggaa tokkoof baatii 6 booda maali intalli kuni fira hin qabdu moo jedhamee maatii keenyatti dhaamamee haati kiyya duras tuftee abaartee waan turteef abaarsa koodha mana kootti hin deebisuun jedhee dhaamsa dhufe ofirraa deebistee. Sababa miira dargaggummaa yeroo gabaabaaf obboleettiin kiyya tokkoffaa irratti gaa'ela koo balleessite, lammaffaa irratti barnoota ishee dhabde, sadaffaa irratti otuu mana haadha ishee teessee qananiitee barachuu dandeessu yeroo ammaa kana hoteela garaagaraa mana nyaataa garaagaraatti qacaramtee asiif achi naannoftee hojjechaa jirti. Nuyiif garuu nu gahee jenneeni. Kana hunda keessaa wanti hin baradhe haati manaan biyyan jirtu taanaan abbaan manaan mana maatii ofii jiraachuun gonkumaa akka inni hin barbaachisnedha. Yeroon yeroo dabalamaa deemu nama dhaatii miirri ofii eenyumaaniyyuu dogongorsiisuu danda'a. Al takka takka jireenya keenya harkaan balleessina. Al takka takka ammoo bifa kanaan namni jireenya keenya balleessa. Kanaan gaa'elli koo diigame. Anis biyyatti illee galuu jibbeen biyya hambaan jiraadhaa. Seenaa korraa baradhaa hubadhaa. Dhaamsa kiyya yeroo ta'u ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Biyya shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya tokko nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ga'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu.
Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi siin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha like, share fi subscribe gochuun akka ni deeggartan kabajaan isin gaafachaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.